Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota waabii miidiyaa odeeffannoo August 29 2021 yookaan ammoo hagayya 23 2011 ka guyyaa dilbataa saniin ga'uu jalqabnee jira. Odeeffannoowwan haqaa fi qabatamaa yeroo yeroo argachuuf YouTube keen subscribe godhuun hordofaa isaniin jecha gam odeeffannoo har'aa qabnutti san dabarsina. Mana murtii Ameerikaa keessatti mootummaa Abiy Ahmed irratti mannaan banamuuf qophiin xumuramuu gabaafame. Mootummaan Ameerikaa lolli Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabbatee mariin qaamolee siyaasaa biyyattii hunda hirmaachise akka godhamuuf yeroo dheeraaf waamichi godhaa turuun ni beekama. Haa ta'u malee bulchiinsi Abiy Ahmed waamicha Ameerikaa kan diduun waraan Tigraay fi Oromiyaa keessatti ban itti fufuu isaatiin bulchiinsi Joe Biden dhawataan tarkaanfilee fudhachuu jalqabee jira. Qoqqobbii imala ji'oota muraasa dura qondaaltota mootummaa Itoophiyaa harkaa dabalatee US deeggarsa namummaa gargaarsa sektoroota akka fayyaa barnootaa fi kan fakkaatanii alatti gargaarsa maallaqaa Itoophiyaaf kennitu addaan kutuun ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa ammoo carraa daldala bilisaa biyyoonni Afrikaa muraasni qaraxaa alatti oomisha huccuu gara Ameerikaatti ergatan keessaayis Itoophiyaa baasuuf ta'uu akeekkachiifti. Gareen abukaatoo idil addunyaa Ameerikaa beekamaan Boobaten Montagu York LC jedhamu galgal kaleessaa akka beeksisetti ammoo dhalattoota Tigraay bakka bu'uun mana murtii Ameerikaa keessatti mootummaa Abiy Ahmed irratti himannaa banuuf qophii xumuruu beeksise. Akka ibsa garee kanaatti seera US Alien Tort Statute jedhamu kan dhimmoota yakka waraanaa biyyoota biroo keessatti raawwatame ittiin ilaalamuun himannichi banamee yoo milkaa'an miidhamtoota waraanaa qabeenyi mootummaa Itoophiyaa Ameerikaa keessa jiru dhaaluu kan dandeessisu ta'uu ibsame. Himannaa kanaan Ameerikaan baankii biyyoolessa Itoophiyaa fi dhaabbata daandii xiyyaara Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun dhaabbilee dinagdee mootummaan Abiy lol ittiin gaggeessaa jiru laamsheessuuf kan karoorfame ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa himaa jiran. Ameerikaan fedhii naannichi keessaa qabdu mirkaneeffachuuf akkasumas waraan Itoophiyaa keessa gaggeeffamaa jiru walqabatee gaaga'am dabalataa hambisuudhaaf qoqqobbii dinagdee fi imalaatiin alattis mootummaan Itoophiyaa meeshaa waraanaa haaraa akka hin bitanne godhuuf irratti karoorfattee akka hojjettuuf qondaaltonni biyyattii waamicha godhaa jiran. Abawoon gabaas komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa tibbana haal wallagga bahaa ilaalchisuun baase fudhatama hin qabu jedhe. Addi bilisummaa Oromoo yookaan Abawoon ibsa guyyaa kaleessaa baaseen gabaasi komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa dhiyeesse addi bilisummaa Oromoo kan hin amansiisnee fi fudhatama kan hin qabnedha jedhe jira. Komishinichi waan hundaa'eef ergama isaa bahachaa akka hin jirre kan ibse Abawoon kanaan durallee gabaasa loogii of keessaa qabu dhiyeessaa turuu isaa yaadachiise gabaasa isaa tibbanaa qeeqeera. Gabaasa danta siyaasaaf oolfameedhas jechuun gabaasicha fudhatama dhorkeera. Addichi ibsi isaan dhaabbatichi mirga dhala namaa walab ta'e tokko ga'ee fi dirqamoota mirga dhala namaa ilaalchisee qabu haala ogummaa bu'uura godhateen loogii tokko malee walab ta'e sirnaan raawwachuu qabaa jennee amannaa jedhe. Akkasumas dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu tokko sarbiinsi mirga dhala namaa raawwatamu qorachuudhaaf qaamolee naannoo sarbiinsi mirga dhala namaa itti raawwatamu keessatti argaman kanneen akka maatii miidhamtoota fi ragaalee ijaan argan akkasumas jiraattota naannoo qondaaltota mootummaa irraa ragaalee fi odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an walitti qabuudhaan bu'uura seera biyyaalessaa fi seerota idil addunyaa dhimmichaan wal qabatuun mirkaneessutu irraa eegamaa jennee amannaas jedhe. Haa ta'u malee hooggantoota olaanoo fi hojjettoota komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa irraa mal qorannoo sirrii walaba ta'ee fi ogummaa bu'uuraa godhate argachuu hin dandeenye. Dhaabbanni komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa dhaabbata qaama mootummaa ta'ee fi dantaa siyaasaa murna tokkoo tarkaanfachiisuu fi faayidaa saba tokkoo tiksu waan ta'eef walaba ta'ee ga'ee fi dirqama isaa sirnaan raawwachuu akka hin dandeenye beekamaadhaas jedhe. Waan kan ta'eefis ibsa komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa gaaf guyyaa hagayya 26 2021 baas ilaalchisee uummanni Oromoo fi uummatii Itoophiyaa akkasumas hawaasii idil addunyaa odeeffannoo sirrii fi dhugaa akka argataniif dhimmichi qaama walab ta'een akka qoratamuuf waamichi goonaa jedhe. Gabaas komishinii kan wabeeffachuu akka hin qabne miidiyaalee kan akeekkachiisu Abawoon BBC afaan Oromoo dabalatee miidiyaalee marti gabaas komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa loogiidhaan faalame kan gabaasuun uummata dogoggorsuu irraa akka of qusatan dhaamnas jedhe. Kanarra miidhamtoota kallattiidhaan dubbisanii ragaa sirrii fi dhugaa argachuudhaan akka gabaasan beeksifnaas jedhe. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gamtaa mirga dhala namaa idil addunyaa fi gareewwan mirga dhala namaatiif falman kan biroo komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa gocha loogii fi amanamummaa dhabuu kan irraa of qusate bu'uura qajeelfamoota mirgoota dhala namaa
bu'uura qajeelfamoota mirga dhala namaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi daandiiwwan mirgoota dhala namaatiin ga'ee fi dirqama isaa sirnaan akka raawwatuuf hordoffii barbaachisaa akka gootan gaafannaas jedhe. dhumarrattis koomishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa yaada ilaalcha siyaasaa fi saba irratti hundaa'uudhaan loogii raawwachuu irraa of qusatee hojii isaa bu'uura qajeelfamoota mirga dhala namaa UNHRCtiin akka raawwatu gorsinaa jechuun gabaasa koomishinichaa fudhatama dhabsiisuun jimaata dheengaddaa ABO'n ibsa baaseera. Naannoon Affaar hidhattoonni naannoo Somaalee namoota nagaa irratti haleellaa raawwatan jechuun himati. Walitti bu'iinsi saboota Kuush lamaan Somaalee fi Affaarota jidduutti ka'e hammaatee itti fufee jira. Mootummaan naannoo Affaar hidhattoonni naannoo Somaalee dhalattoota nagayaa naannoo Affaar irratti haleellaa raawwatan jechuun himati. Haleellaa kan hordofuun daandiin Finfinnee fi Jibuutii wal qunnamsiisu yeroo murtaa'eef cufamee akka ture ibsamee jira. Haleellaan kun raawwatamuun kan ibsame Affaarii fi Somaalee gandeen isaan kiyya jechuun irratti wal falman sadii keessaa tokko kan taate ganda Unduufoo jedhamutti yoo ta'u, mootummaan naannoo Somaalee humnoota nageenya federaalaan eegumsi akka godhamuuf kan murtaa'e gandeen sadii keessaa hidhattoonni naannoo Affaar ganda lama irratti haleellaa raawwachuudhaan dhalattoota saba Somaalee dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii fi mootummaan federaalaa eegumsi isirraa eegamu waan hin ba'iniif ganda sadaffaatti poolisiin naannoo erguu isaaf gandatti irratti haleellaa raawwachuuf kan turan hidhattoota Affaar ofirraa deebisuu isaa ibsee jira. Naannoon Somaalee itti dabaluudhaan miidiyaaleen mootummaa falmii Affaarii fi Somaalee gidduu jiru madaala eeganii gabaasaa hin jiran jechuun qeeqee jira. Mootummaan naannoo Affaar guyyaa dheengaddaa ibsi baaseen naannoon Somaalee waraana natti ban jechuun himati. Mootummaan naannoo Affaar ibsisaa kan irratti roobii ganam sa'a 11 irraa jalqabee naannoleen lamaan kan irratti wal falman gandeen keessaa Unduufoo fi naannoo isii haleellaa raawwatameen horsiisee bulaarra miidhaan gahuu beeksisee jira. Mootummaan naannoo Affaar ibsisaa kanarratti miidhaan hagamii akka dhaqqabtu qubaatus kan ijaan argee jira jedhe ogeessi ittisa balaa naannoo Affaar obbo Kadir Ahmad namoonni 50 ol ajjeefamaniiru jedhe. Naannoon Affaar ibsisaa keessatti juuntaa gambahaa jechuun kan ibse humna poolisii addaa Somaalee TPLF waliin wal ta'ee haleellaa na irratti raawwatee jechuun himati. Naannoon Somaalee garuu himannaa sana haaluudhaan Unduufoo keessatti walitti bu'iinsi uumamuu amane kan haleellaa raawwachuuf dhufan warreen Affaarii jedhe jira. Hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabnu haganumaa qophii keenya biraatii walitti gaddeebinuutti nagaa keessa turaa saniin jenna.